akkate hafuura qulqulluun guutamee akkuma cuuphamee Yordaanos beekte hafuura qulqulluutu sayxaana bira geessee bar. Hafuura qulqulluu fuudhee geesse wallahi an akka itti fuudhe an hin beeku yaa Jaafar yoo waajiin harkitan na gaafadha. Hiishatti fuudhe moo asirra baadhate moo an akka itti geesse an hin beeku takka jedhe. Ganarra fafaa. Ameen. Waan ofii galcheette mucaa. Din jedheti xalaa amantii nama arrabsu malee maan beektu isaati. Azala nagalchi naan jettee siin arrabba barreessaa ol galtee kan irra jetta wantan. Galatoomi saruuko. Iyyesuus nama fayyisuu jette mee amma akka si fayyisne laalaa qoricha dhugi. Maqaa Yesuus jedhe. Paastoroonni jedhan jedhe. Paastoroonni jedhe nama faranjii asina jedhe. Iyyesuus fayyisaadha jechaati. Paastara gaafa dhukkubsate mana hima ispeeshaalistii doktora barbaadaniif gaafa miseensi Ustaaz isaan fayyanii hin amantu waan ta'eef isaa fayyanii hin amantu la amma ofii keetiif qoricha dhugiitoo maqaa Yesuus hin jedhe akkasiin hin jenne taati fayyise laalta dhugamma qoricha yalla innatochi isin normaalii dhame normaalii ta'a dura nama normaalii waliin haasawa waan jedhe dhaggeeffadha kiristaanni arra gartee Yesuus fayyisaadha jedhe gaafa konkolaataan kufee caccabe gara gartee mana hospitaalaa deemanii malee waldaan geessan tokko waldaan geessaa jedhe. Amantii irruudha kaasaa warra amantii irruuti malee waldaa dhaqanii waldaa dhaquu miti majammaraa kan nama fayyisu mataa keessi waldaan isa amantee jirtuudha amantii malee waldaa dhaquun si fayyisu. Maali akkana nu godhan waldaa jechuun mana gamoota nabbeene waldaan nama keessaa maal godhe. Waldaa jechuun mana ustaaz mana dhaabbataa dabar. Ustaaza. Baranuu sanni beeytani baranuu rabbiin waa takka lafarratti namni ni jedha wangeelli hin dhabamsiise. Seytaanne isa abbaa isaatitti bee. Jaafar gaafadhume. Bobaa waan ofiitiif geetee jalatti bee. Seytaanni lubbuu takka lafa bara sanitti waa hunda fixee dhabamsiise seytaana baraare. Waaqayyoon namni cubbuu dalage akka wangeelaatti taa ajjeefamu jira seytaanni cubbuu dhala kanaafuu maarree cubbuudhaan eenyumtuu ni du'a. Waaqayyoon keessan maaliif ilma isaa ajjeesa waaqayyoo Yesuus ajjeesee maaliif seytaana dhiise waaqayyoon keessan. Ilma isaa cubbuu biyya lafaatiif jecha du'e. Makadala maaliif kan cubbuu Yesuus maaliif ajjeese seytaanaan yakkamaadha moo Yesuustu yakkamaadha. Fidi ragaa seytaanni duune kan jedhu. Seytaanni moo seytaanni duune. Fidi ragaan jedhe bar shufaayidaa qabaan laata. Seytaanumaan hin duune ilachirraa darbame akkasi jira. Ragaa fidin jedhe bar hin duune kan jedhu. Bara san keessa hin duune kan jedhu ragaa fidi. Jirretti hin jiru kaa kunis. Yaa okay agaa. Seytaanni bar waaqayyoo guddaadha nama jab waaqayyoo wajji mari'ataa bar. Lafa kan bulchu isaa miti. Kan Yesuus gartee gaararraa geessu ture. Eenyu waaqayyoo geesse moo seytaanatu gaara mana qulqullummaa minaaraa masjiidaarra gartee mana qulqullummaa gubbaa gartee waldaachi gubbaarra dhaabe xarafa fiixee xarafa. Masjiida wanti jedhu hin jiru ka ittiin dabalinaa wanti hin jirre ittiin dabalinaa masjiidni kan jedhu hin jiru. Namummaa jala galeera seerummaa jala jira seera raajotaa jala jira eeyyeen qorameera namummaatti. Masjiida kan jedhu hin jiru barbaadin macaafa qulqulluurra. Masjid jechuun maali beektate? Charchi jechuun kan jiru hin jiru. Mana qulqulluu mana sagadaa jechuun mana salaataa jechuun barumsa. Waldaa jedha waldaa kan jedhu guutee jira. Waldaa eenyuutirra? Waldaa maalii jamtii? Waldaa mana kiristaanaa. Waldaa maalii jetta? Qoisi amma si garsa Yesuus akka waaqayyo akkas godhe moo seytaanni nama akkas godhe takkisuma tana naa himtee deemta. Nin beeka namummaa jala jira kanaafiyyuu qorameera eeyyan dhibbaan dhibbaatti qorameera qoramuu isaatti tasuma yoo annoon jedhutti yeellaa. Gaafa Yesuus Kiristoos lafa onaa qoramu san guyyaa 40 san qoramu waaqayyoon keessa jira moo keessa hin jiru? Namummaa isaatiin osoo waaqayyummaa ni qorama ta'e maal gochuu dhalachuun barbaachisa. Na falmuu miti kaa hubachuuf yoo ta'e malee falmis wajjin danda'e falmaafii miti laa hubachuu yoo ta'e. Barsiisonni keessan hunda dhabe waan sin jedhe ofitti dheesse gaafa guyyaa 40 wanti dheeressu hin jiru. Dhaggeeffadhu kaa yoo dhaggeeffatu akka jedhan namni gaariin jedhan nama waa dhaggeeffatu jedhan gaafa guyyaa 40 seyxaanan qoratamu sana sekendii takkaafillee taatu sekendii seyxaanii Yesuus hin qoru san waaqummaan keessa jirti moo ala jirti?
Sittani maxayyib na dhaggeeffadhu. Natti min jedha kanuma deebisa. Akkana naan hin jedhin bakka ga'ee jiraanatu si deebisantee. Ayyee deebisa. Mala baasii deebisa. Waaqayyummaan jalqaba irratti waaqayyummaan hin qoramu. Waaqayyummaan hin qoramu osoo ta'e dhalachuun hin barbaachisu. Kanaafuu namummaadhaan bakka namummaadhaan. Namaa fi waaqa adda baase moo seexaanni yeroo Iyyasuus qaama guutuudhaan jiru seexaana bira lafa onaasan bosona keessa caakkaa keessa waliin jiru sana Yesuus Kiristoos caakkaa san keessa waaqummaan isa keessa jirti moo hin jirtu? Hin jiru namummaadhaan waaqummaan qaama tokko qaba jennee hin jirru. Kennaa deebistee kanaafuu Yesuus Kiristoos guyyaa san waaqaa miti jechuu yeroo hunda Yesuus waaqa ta'uu hin danda'u. Ni danda'a dhibbatti danda'a ati fudhachuu dandeessa waaqa miteettee fudhachuu dandeessa ani garuu akka naa galetti ni fudhadha. Guyyaa seexaanni akkasitti taa'ee yoo ati dhugumaan ilma waaqayyoo taate dhagaa kanarraa if gad darbadhu jedhuun waaqayyo abbaan isa keessa jira moo isaan ala jira? Waaqayyummaadhaan hin jiru namummaadhaan jira. Deebiste ammas waaqummaan qabu jechuun guyyaa sana Yesuus guyyaa 40 maqaa isaa waan ofii shaadaa qabachuuf jedha hafuurri kiyya waan ofii guyyaa muraasa booda shaadaa qabatta akka Yesuus hin qabatta gooftaan galgala kana wangeelli akka jedha ammas dubbii wangeelli kun dubbii waaqayyooti moo dubbii seexaanaati isiniin garsuuta akka seexaanaa jirtu. Akkas Jaafar akka jedhame miti quraanni kun gartee quraana maarree jinniiti rabbiin quraana jinni maal jedhe quraanni kun maarree seexaana jedhe sagalee seexaana akka sagalee seexaanaati ammaan isin garse yoo isin hin garsiifne ani kiristaanaan ta'a. Maal jechaati qoy. Wangeelli kuni qalbii qacaluun dhaggeeffatu hin jarjarin ammoo nuti mana keenya nama hin baafnu yoo daangaa tarkaanfatte qofa gartee nagaan si gabbuusna malee anaan rabsiteef sin baasu. Waan jedhe wangeelli kun uffatti daqiiqaa uumaman teessisu mana kee keessa. Wangeelli kun takuu moofaa seera uumamaa takkarraa jalqabatti waaqayyo bantiiwwan waaqaaf lafaa uume jedhe hanqa kakuu gartee haarawaatitti hanqa xumuraatitti dubbii waaqayyooti moo dubbii seexaanaati? Dubbii waaqayyooti. Ameen. Dubbiin seexaanaa keessan jirtu? Akkana jedhame kan jedhame barraa'e ni jira garuu dubbii sagalee waaqayyooti. Ansaan isin jenne dubbiin seexaanaa as keessa jirti moo hin jirtu? Ha seexaanni dubbatu. Seexannan akkana dee kan dubbate hin jiru garuu hafuuraan Tayyib harkaan dhufee barreessitee taa yaaddaati hintee. Waan siin jedhe ni barreesse jenne waan ofii waan jedhe. Sagaleen waaqayyoo sagaleen seexaanaa as keessa jirti moo hin jirtu seexaanni haasawee itti dubbatu Yesuus barsiisu. Kan yoo ilma waaqayyoo taate sirra gad darbeetteessa wantoota akkasii naa fiduudhaaf. Dubbiin san dubbii waaqayyooti moo dubbii seexaanaati? Dubbii waaqayyootiin gargaaramanii barreessan malee yeroo san namni argee barreessin jiru. Embiyyoo. Waan siin jedhu amma yoo ati quraana maal seexaana ittam yoo ati dubbiin tu dubbii seexaana ittiin deemne yoo loluu baatte na dhaggeeffatte. Kiristoosii jedhee hin deemu. Amma qoy. Amma gaa sagalee Luqaas siidhagaa qoy naaf sagalee waaqayyoo afaan hin dubbatin har'a. Yohaannis mana dhufa Luqaas waa eessa nagee laafuuti. Embiyyoo jedhe haadha waan ofii. Jalarra har'a hin fudhatti gabu. Nyaamuraa guutee asuma embiyyoo jechaa alta. Afur. Amantii nama arrabsettee misumaan arrabsa maaliin godha? Jaafar wangeellis bira jiraa miti ni qabda waan ni aappii qabda moo? Aappii bilbilarraa. Okay, itti badhiisa kanumaan dubbisa waan kana barreeffamni. Fiduu niin fida bilbila biraa koo aappii fiduu. Meeqaan sinii baasa? Fidi. Fiduu qoy. Dhabe ber maraataa jira Kiristoosii. Ni qaba bar. Ijat na xiqqaadha ifa waa xiqqasho barreeffama kanaatu akka malee xiqqaadha wangeelli afaan Oromoo kun akka malee xiqqaadha barreeffamni isaa. Kiristoosas ta'a dulloomtanii itti ijaanin argitanii seechi mana ta'a nyaadda. Kana dulloomaa baran yoomiin dulloome. Kanaafuu galaa kan miidiyaa Siifinni walqitaa miti ammoo kun hogii kan fi jilaaltu waan ofii. Kiyya kan ol qabame gartee hanqaan gartee gaddeebiutti maaliif hanqa qabrii seenutti maal isaan deema. Waan ofii toomatu 50 taatee jirti.
qabrii keessan bichaa yaa waaqayyo ani qabrii maadirii wallaahi akkamitti akka goonan hidee akkamitti dhaabbachuu jiru fuula waaqayyo maqaa Yesuus abboo waaqayyo sinaa yaadatu. Punya murah gue terus. Empia. Yang sedih sih kan, Ovi. Malah kalau Ustaz. Ya, Bu Ma. Waktu mana pak kawan Ovi raftu anci? Oh, saat Bintu Malta de Vic. Lal. Dubbi kana dubbachurra. Beno mana kan kenapa pada tidak jadi Jaafar kun kopheen ta'e fedhanii qoy lubbu. Nagaasii baata'u Jaafar. Amin. Nafa ta'u. Kiristoosin hin maxxansineen hin argine. Hin maxxansine isi antana ragaan sii bawaan ofii hin maxxansine isi. Hin maxxansu baran warra miidiyaa irratti qabate maal sii namanii wanta sabbu. Eessa qabate? Isi wajii uummattansitu kun hoggeetii tokko shawwaajii jalan nu jalaa galee shaf godhanii as nu deebisan malee. Jim jedhi dhalaa. Jaafar akkam nagaa keedhaa? Waan ni dhaqi Nagaa kiyya. Dhugumaati gooftaa fudhattee attamiti? Lakki naan kennamne gooftaan takka. Dhiiramaa hin kennamaa? Maal gochuu dhuftere? Hin dhufneeti beenta hin taane? Itti amanteettaa jiga itti amanin ture yeroo san malee naan kennamne. Gooftaa fudhattee jirta hitaa baaftanii. Dhaalii hazim jedhi maakii irratti qaba. Maqaa kiyya sirrin na yaame dura sirrin na yaame ishee. Biyyooti maakii qabadhu Kiristoos. Biyyoo ani sirrin na yaame dura. Gurbasi wajjin haasaan jiru. Sirrin na yaame dura sirrin na yaame. Dura maqaa kiyya sirrin na yaame. Biyyoo anis na yaame dura sirritti maqaa kiyya. Bimbiyot. Taaliyaa. Mee xaaliyaa miti maqaan kiyya sirrin na yaame. Xaaliyaan jedhi xaaliyaan. Xaanii maatiriyaan hin beeku afaan. Yaa sirri dubbisi afaan oromoo dubbisi. Xalahaa xalahaati maakii qabadha tayyib. Ishee. Jaafar maal argitee dhufte jalqaba irratti? Hawwaa tokko shakkiin kiyyarraa qabu hin dhufe malee sii galaa yeroo amantee sii galaa naan jedhan hafuura qulqulluudhaan egaa sii galaa jennaan hafuura qulqulluu eegi daddabeen firraa gala ji'a lama guutuun eege. Ji'a lama guutuu eedde. Garuu amanteetta miti hiree kana harka lukaasee amanteetta. Amane faaya. Amaneera. Hafuura qulqulluudha sii galaa jennaan dhufte malee durmayyoo maayyuu irraan barreechuudha. Naa ibsan gaa isaan hanga danda'an naa himanii naa hangalle kunoo akkamitti innoo bakki wanni sirriitti namaan galu jennaan irra caalaan isaa ergee amantee hafuuraan hiikama malee kanatti hiikamu jennaan hafuura qulqulluu eegee daddabee dhufe. Hattaa gaaf tokko hafuura qulqulluu yoo alaa guutamatee jedhee halkan qorra keessa ala taa'ee qilleensi hundi qorra nadhee tun ala taa'ee qulqulleessu. Sabna bifa qabattee si fakkaatti saruu kodhiisisa kana alan teenyee. Kana wal goyyobsuu saamaadhaan. Dhugaa isaa wajjin haasa'uuf nama ijoollee bira qorra keessa. Dhiisi saruu koo kana waliin goyyobsin. Soo amma ati hafuura qulqulluu ni argatta jennaan normaal garaan kee dhibbatti itti amanteen dhufne shakkiidhaan gana hafuura qulqulluudhaan naa galattee kan shakkituun dhufte. Soo shakkiidhaan har'alleen borulleen eenyummaan Yesuus Kiristoos tasuma siin galu hin yaadina warra amantoonni as keessa jirtan. Siifuun gallee ati sirriitti bu'ee siin gallee. Kiristoosin kamirreen gixxim godhe tasuma shakkii takkittii irraan qabu. Dhugaa siin galle. Maqaa Yesuus osoo kan bittinneessanii namatti agarsiisan ta'e an ibsii kanatu gooftaa fudhata silumayyuu. Siin gallee siin jedhee maaliif siin galle namaan galu waa'een isaa achitti maaliif waa'ee isaa sii gala jechuurra buufata xiyyaaraa dooniin dhuftii jettee boqotte rabbiin gaaf tokko sii milkeessa maaliif akka caraa roobni hamaa yoo roobee buufata xiyyaaraa yoo roobni balleessa dhugaa dooniin dhufti wallaahi buufata xiyyaaraa dooniin dhufti jettee boqotte irra salphaata kun sii gala jechuurra. Sabla bifa qabaatee si fakkaata baas. Ayyee yaafar koo baga nagaan deebiteeti durumayyuu eekkoo siin jedhe. Atin beektu kaa atin beektu tokkoffaa barsiisaa keessanii kan na waame. Ragaa baase.
Ragabas, yaafar, ragabas, ani waan akkasii irratti immoo tole siin jedhu. Ragaas baasi kun namni kootu siin jedhe jiraanna ragaas baasi. Anatu boru gadi ba'ee irratti. Gaafa isaa waamicha godhanii achirratti nama meeqa jira. Isaanuma gaafa waamtaniitu jedhi isuma waa'ee waamicha gochuu miti namni keessan dhufee kootu gooftaa fudhadhu namni siin jedhe jiraanna ragaas baasi. Ni jira. Ni jira. Ragaas baasi. Oo baga nagaan dhufte siin jedhanii raatan malee namni kamiyyuu. Dhufanii Kiristoosiin yella as baas. Gaafattee callis ka siifin hima callis. Ani isaanii wajjiniin kaniin wajjin haasaa godheyyuu utuun yamaniin durayyuu soomana booda namani soomana keessattuu soomana jirutu jara madaanaa keessa wajjin haasaan ture. Maqaa isaanii yoo nadhee hin barbaanne malee isiin nama lama jira. Ragaa qabaannan abbaa fedhe haa ta'u as baase anatu boru ba'ee viidiyoo irratti hojjeta. Jaraa wajjin nagaa qabna jechuun jarri waan haa kafalanii yookiin waasii kana maal osoo hin taane akkanumatti kanaan sirriidha maaliitii hoottuu amanii yeroo guyyaa meeqa maafii namantu hoottuu amanii waamicha naa godhaa turan ni jiran. Arras isaan immoo kunoo karaan dhugaan jireenya Yesuus kootta bomaas taas hundi keessanuu kootta. Sana mani waa maalis. Okay, afaan Oromootiin karaa jechuun karaatti si geessa osoo hin taane karaadha. Eega mara geeffadhu karaa kana hin dinne karaa miti Yesuus hin jenne dhugaa miti hin jenne. Okay, dhugaa jechuun maali Yesuus dhugaadha goyette? Dhugaadha gaafa jedhu kanan biraa dhara wanti dhugaan hin jiru jechuudha. Dhugaa barsiisa moo dhara barsiisa? Dhugaa barsiisaa mi? Dhugaa tasuma soba hin jiru keessa. Goobas dhugaan inni barsiisamu kan eenyuti? Kan ofiisa. Kijibde jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti akka jedhu ani dhugicha isaan Waaqayyo irraa dhageessanitti meera jedhe. Waaqayyo irraa dhageen. Kunaa Waaqayyooti kan namummaa isaatiin jechaa jira. Waan jedhe dhugaan san dubbiin an dubbadhu kun kan kootii miti jedhe kan isan ergeeti dhuga moo soba. Waan namummaa isaati wanti inni barsiisan jiru. Akka namaa ta'uu malee. Yesuus Kiristoos yaa barattoota kiyyaarra namummaan isin dhufee dhugartee waaqummaa fi namummaan isin dhufa. Akkasi. Akkasitti haasa'uun qabu dirqama. Hin jedhu ka isinumaatu kana warruma tiktookiti waldaa keessatti mala kana baaftan malee annamummaa fi waan sin jedhu. Hafuura qulqulluuti isinii galan jedha ustaaz. Yoo nani deeme isiniif hin ergaa jedhe. Waa'ee hafuura qulqulluun si qaban. Hafuurri qulqulluun waan fagoo, waan kadhu, waan hin beekne, waan irraanfattee si yaadachiisaa mi? Eewwa. Okay. Wangeela osoo hin laalle wangeela Yohaannis boqonnaa 20 fi takka 20 takka maal jetti? Maal jechuudha? Indee kadhannaarra hin jiru baar. Hafuurri qulqulluun waan ati hin argine, waan ati hin beekne, waan ati hin dandeenye hunda si gargaaraa mi? Amma Tuma miidiyaa kanarraa kanatti iyyuu hafuurri qulqulluu waan ofii qabdeettee na gaafatta mooree. Amma sa'a kanatti hafuura qulqulluu ni qabda. Kanaafuu ani koo amma miidiyaa kanarraa hin taphattama baara barbaadu qaba. Atuun qabdu maal keessatti waan siinjee waan ofii hafuura qulqulluu galgala kana ni qabda amma. Mucaa amma tiitaa kirraa naasaara baar. Hafuura qulqulluu tiktook irratti yeroo na hojjaasu kan hin qabdamoo baadoono. Hin qabu. Hin qabdu maarree hafuura tuun qabdu maal goota nu rakkitare. Okay amma deem gara Jaafar gara wanta deemna. Wangeel waa'ee qoramuu Yesuusan dubbiin seexaan akka wangeela keessa guuttee sin argisiisa. Gartee waan dhaqe wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa tokko irraa dubbisi. Walumaan takka takka yaana dhaggeeffadhu waan ofiitis. Lubbuu raftoota qoy maakiin qabu. Luqaas 4 tokko irraa. Afur takka irraa dubbisi. Afur takka irraa boqonnaa takka. Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutame booddee ka jedhu. Akka keetan ta'a dhagee waan dhaggeeffadhu waan ofiitis. Bani. Banadhu wangeela. Hindidina. Wangeela meeqara banadhu? Wangeela gartee Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa. Luqaas weena. Masha Allah. Si jaalannaa barati. Kiristaanallee taatu. Galatoomii waan jaladeeni. Akka si jaalanna nama akka keetii kan jaaladhu lubbuu teetii jaaladhu kan jedhu caafamee jira si jaalanna. Ragaa baasi quraana irraa kaafir. Qoy ustaad waaqa rabbii kiristoosin qoy gaafii si gaafadha. Quraana wayinaa hikime. Ustaad dhugaa kiristoos qoy. Waan ofii siika kanarraa dubbisee bakka kana dubbisneetu man siika. Okay Luqaas meeqa. Luqaas afur boqonnaa takkarraa qoramuu Yesuus jedha. Qoramuu Nabi Muhammadii miti qoramuu Allaahtii miti Yesuus waaqa keeti.
Muhammad inni qoramne miti isilmayyuu. Maaltu qorate fayyaan qabdu anu. Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutame booda. Dhaabbatu suuta sagalee waaqayyo kanatti dubbisanii. Suuta jaafaraa dubbisu. Geeti ammas maanu rakkita reefu waan ofii galchattee iyyita amma maanu rakkita maqaa isaatiin. Turre baraa seenne turre. Waliin bultani haadha manaatii abbaa manaatii isin. Bakka tokko jirra bar gubbaa jala jaartii ammatu garaa algaadhaa maal taate ijoolleen nuti. Habibti balbala si cufaaraan dhuftamoo deeggama waan ofii. Hojii Oromoo gomoroo kan nurraa dhiisa Oromoo keessaa nutti hin beekini. Daafar fuudhi sagalee waaqayyo ol dubbisi qaceellotti maquma keetiin. Hayyee. Tokko faarratti Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutamee booddee Yordaanosii deebi'ee hafuuruma sanaan lafa onaa keessa guyyaa 40 gaggeeffame. Goobas achuma dhaabi. Lammaffaa duuba dubbista. Maaliin guutamee deddeebi'u ture waan ofii? Itti fufii dubbisi. Hafuura qulqulluu deemaa kan maal deebisa maaliin guutamee ture Yesuus Kiristoos yeroo akkasitti nan gaafattu dubbisii fixiitoo maal jedhee macaafarraa deebiseef gooftanii Yesuus. Dubbisee fixee si gaafadha. Amma barbaadde sanitti dubbisee erga booddee akkana jedheera akkam jechuudha. Irra deddeebi'ee boqonnaa si gaafachuun na saana kutaka amma waan jedhe Yesuus Kiristoos maaliin hafuura qulqulluudhaan guutamee garam deddeebi'aa ture? Gara lafa onaatti kaa. Gara lafa onaa? Ayyee asumatti hafuura qulqulluun guutamee wayii hafuura hamaadha. Maa sodaatti ijoolleen deebisu waan barreeffame. Hafuura qulqulluudha jedhi waan achirra jiru dubbatu. Ayyee hafuura qulqulluun guutamee jedhi hafuura hamaa. Kanaafuu maaliif jedhare? Okey itti fufi Jaafar lammaffaa. Ayyee seexanaanis qoramaa ture guyyaa sana hunda homaa iyyuu hin nyaanne. Macaafnuun deebisaa guyyoota sanaattis hin beela'e. Yesuus Kiristoos maaliin qoramaa ture waan ofii? Video waraabbataan isaanii fi bar deebiin achuma jala jira haa dubbifatanii dhiisa. Wanti bar uummanni ofitti waraabbataan shufaa isaaniitti sin amanan waaqayyootti sin amanan Yesuusitti hin amanan hafuura qulqulluutti sin amanan waan isiniin jedhe. Yoo kan sodaatan taate itti fufii dubbisi. Yoo kan sodaatan taate takka isin dubbatin ana wajji an waan jiruun isin gaafachuu jira malee quraana irraa isin hin gaafanne waan afaan Oromooti afaan Arabaatiin Ingiliffaa Amaariffaa miti gartee. Seexanaan qoramaa ture guyyaa sana hundumaa iyyuu gartee hin nyaanne hanga dhuma guyyoota saniititti jedha eenyu qoramaa ture waaqayyo abbaadha moo ilma? Namummaatu qoramaatii jira. Goobas waaqayyo ni qoramaa hin qoramuumi? Waaqayyoon qorama. Namni qoramu waaqa ta'uu ni danda'a? Namummaa Yesuus keessa waaqayyummaa jira. Namni seexanaan qoramu waaqa ta'uu ni danda'a? Ni qoramaa siin jedhe bar namni ni qoramaa waaqayyummaa ni qorama. Anis ni qorama atis ni qoramta Yesuus illee ni qorama Abrahaam namni hundi ilmi namaa hundi seexana waaqayyo seexanaan hin qoramu hamaan hin qoramuumi? Eewwa. Kanaafuu Yesuus Kiristoos hin qorameemi? Yummaan Kiristoos keessa jira. Kanaafis. Mee yoo dhiiftee ati geetti reefaan uumaan beeku waan ofii ata yoo ustee oo. Maaca barbartaree. Yesuus waaqaamti jechuuf jecha ati faallessitee deemtee yaa jedhu guyyaadhaan jechaati rushu. Inni jedhee firraa fuudhama moo inni jechuu baate firraa itti deebi'a. Geetti teenya obsika. Waan jedhe qaamni seexanaan qoramu waaqa ta'uu ni danda'a isin lachuutu deebisa. Namummaa Yesuus keessa waaqayyummaa jiraadha dhibbaatti namummaa isaa qorameera. Akka ati jettetti siin deebi'u akka ati jettetti hin deebi'u laazim. Okay. Yes, waaqayyootu seexanaan qorame moo ilma namaatu qorame seexanaan? Ilma namaa san ilmi namaa san eenyu? Yesuus Kiristoos isa nama ta'e. Yesuus san seexanaan qorameemi? Eewwa namummaa sanii jechuudha. Yesuus san waaqa moo nama? Waaqayyo nama guutuu nama waaqayyo guutuudha. Qolaasaa lamarratti dubbateera. Waaqayyoon Yesuus moo? Yesuusimi? Namummaa fi waaqayyummaa qabaasiin jechaatii jira baata. Ani beeke waan jedha adda bahu. Yesuus yeroo jennu kana Yesuus jechuun nama moo waaqa jechuudha? Fayyisaa ilmaan namaa jechuudha. Maanuweel Edeetii keera macaafa. Waan haa jedhu Yesuus namni jedhamu kuni nama moo waaqa? Akka ati jettetti hin beeku siilleen hin deebisu sababni isaa yoo macaafni qulqulluu
dhutti malee akka ateetti si deebisaan jiru bara. Waan ofii akkuma ta'etti hayyee ittuma fufnaa qoy waaqayyoon qora.